Gaafadhaa akkam jirtu jarana abbaan bara giree waaqa baga geessan barana ilmaa keessan burraaquu warra hangafaaf quxisuu balaarraa eegee rabbi isiniif haa guddisu maatiif waatiinoo akkami ollaan keessan naguma namni jabana keenya waa'ee ollaa kanallee quban qabu goduma kan manni wal bira jiru ollaa isaa bitaa mirgaa torban tokko keessatti gaafa dilbataa qofa buna dhuguuf wal argaa sunumtuu daqiiqaa 10 yoo baay'ate 20 akka waan michii qabu utuu dhufee gadi hin taa'in ka'ee deemuuf cinqama waggaa 8 kan caalu ollaa tokko jiraate maqaadhuma waliillee kan hin yaadanne guute maali na irraanfattee ana namicha isa ollaa keetiin jedhee faa wal dubbisa karaa irratti wal qabe ammuma kanaatti namni ollaa isaaf bakka dhabe akka abbootiin jedhanitti ollaa jechuun kafana bulanii itti gabba'u nama jabana kanaaf garuu ollaan kafana miti amma sooftiiyyuu hin ga'u dhamdhama ollaa isaan beeku namni eebichaa ta'u damma feesbuukii vaayiberiidha ollaan nama yeroo amma waan poosti ta'e ilaaluuf galgalaa fi ganama inni chaatii irra labu taajjabumaaf gaafadhaa bilbila wasiila isaaf kan adaadaa isaan qabu koottu har'a wal arginaa yoo jette har'a baay'ee biisiidha maaloo wal argina yeroo biraa jedhee siinsi geggeessee takka turtee yoo laaltu oonlaayinii irra jira akka saamucha bu'ee akka gara baqeessa nageenya oonlaayinii nageenya irra keessa isa akkasiin barbaannu nuyi maal abbaa ishee waakkannaa nagaa rabbi nuuf laate ammaarree budduuqsinee ho'isnee wal gaafannaa yaa oromoo lammii koo akkam jirtu jaranaa